biyyattiin Itoophiyaa akka fiinxaleeyyiin warra kaabaa jedhanitti biyya Rabbi eebbise, biyya waaqarraa buute, biyya Quraana keessatti himamte, biyya Matsaaf Qudduusii keessatti himamte jechuun itti dhaadatan, addunyaan guutuun itti gargaluun biyyattiin tun biyya mootummaa hin qabne, mootummaan haarawaa reef dhufe waggaa 3 keessatti riikoordii hedduu galmeesse. Nam akka bineensaa nyaachuu eegale, ummatuma keessaa bahe ummat Oromoo nyaachuun, ajjeesuun, hayyoota isaanii hidhuun, kophaa isaa gulufuu filate. Mootummoonni addunyaa itti ka'uudhaan jaalli kiyya Doonaald Tiraamp osoo aangorraa hin bu'in dura namtichi kun sammuu hin qabu, gowwaa Afrikaa qofaa miti addunyaa galaafachuuf deema jechuun maallaqa Itoophiyaaf kennuuf dura irraa kutate. Kaadrileen bilisiginnaa Doonaald Tiraamp akka injifatamu waan kadhachaa bahanis Joo Baayiden eega gara aangootti dhufeen booda dubbiin hin jabaatte. Joo Baayiden mootummaan Itoophiyaa akka hin jirretti hubachuudhaan namtichi kun gowwaa wajjin hin haasa'u, na hin madaalu jechuun mootummaa Keeniyaa wajjin haasawa eegale. Tun salphina guddaa miidiyaaleen addunyaa Reuters, Al Jazeera, BBC, Washington waan kan wal harkaa fuudhu jiran. Dubbii kana ilaalchisuun qondaalli mootummaa Abtaayyee Danda'aa kan namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa gubbatti harree shookkee jechuun maqaa isaa waaman waan kijibaa waan dhugarraa fakkaate takkaa lama barreessuun eegale. Inni biraa mootummaan Eertiraa kan biyyisaa akka nugusaatti waamu, kan filannoon hin jiru jedhu waaqan namuuti jechuun ka haasa'u, gorsa Abiy Ahmed ta'uun kan beekamu, biyya isaa galaafachuun siyaasaan isaa biyya isaatti hin dhaabbanne gara Itoophiyaattis as dhufte dubbiin hin jabaatte, hin maraatte. Namtichi Eertiraa bira dabree Itoophiyaas bulchuu eegale, dubbiin daran jabaatte. Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan Condhuur jechuun kan beekamu namni itti ka'e. Namni kun sammuu hin qabu, doofaadha, garaa guddata, dilbii jechuudhaan jalqabuma dandeettiin osoo hin taane namni kun jalqabarraa jaakeetti Abiy baata, homaa hin beeku, haasawa hin beeku jechuudhaan kan komatan. Jechuudhaan namoonni hedduun maqaa nam kanaa kan kaasan addunyaa dhiisii laftillee itti gargaarti. Warri kaanis yeroo inni gara miidiyaa bahu yaa Rabbi nu baasi, badaa maal dubbata jechuun sodaatan. Badaa maal dubbata jechuun sodaatan. Dubbiin daran cimti. Haalli siyaasan Itoophiyaa itti jirtu hedduu nama dallansiif. Miidiyaaleen addunyaa Boris Johnson kan Ingilaandi bulchu mootummaa Itoophiyaa irraa paawundii miliyoona 300 kutte. Ameerikaan doolaar miliyoona 272 kutte. Qeerroon Jarmanii hiriira bahuun addunyaa salphifte. Namtichi kun waaqaaf laftillee itti kaate, homaa hin beeku, gowwaadha, hayyoota ofirraa ari'a, gowwaa warra nama arrabsu ofitti waammata. Ifiillee badee biyyattiillee galaafate jechuun akkasii walii ibsan gabaasa kiyya kaadhaasumarra gabaabsa. Ulfaadha walitti deebina.